Maqaan koo akka hin himamneen fedha. Garuu dhugaatiyya akka naa dhagayamtuun fedha. Kan jee dargaggoo umriin isaa 27 kan ta'e magaalaa Awwadaay haadhaa fi abbaa harka qalleeyyii irraa kan dhalate akkana jee nuuf barreesse. Barataa Yuunivarsiitii magaalaa Finfinnee waggaa 4ffaa Kompiitar Saayinsii yeroo turetti jaalalti na qabdeetis yoom na dhiifte hangam baradhee barumsa koo xumuruu na obsuu didde. Egaa tanin jaaladhes barattuu high school taatus xiqqeenyaa waan hin beekuuf yeroo waggaa 3ffaa Yuunivarsiitii irraa gara mana kiyyaa boqonnaadhaaf galu isii argee hedduu natti toltee wal barachuufis hedduun cinqame. Haa ta'u garuu dhumarratti wal barree waliinis gabbaanee shaayii fi bunnaa kaaffee hedduutti waliin jaalalaan dabarsuu turre. Yeroo kiyya kan boqonnaa hangamitti akka dhume beekuu baadhullee jaalalli isii waan na booji'eef yeroon gara Finfinnee deebi'u illee jaalala isii malee kan barumsallee nin dagadde. Egaa jaalalli falagooyitaati akkuma ja'amu jaalachuu qofa osoo hin ta'in waggaa 4ffaa kiyya akkuma xumure akka wal fuunillee waliin mari'annee isiinis hayyeenaan jettee na hayyamte barumsa koo xumuree isitti deebi'uuf karoorfadhee barumsa koo itti fufee osoo jiru guyyaa tokko gara sa'aa boodaa bilbila yeroo hedduu takkanatti dawwalte. An kaasuu hin dandeenye ture. Kutaa keessaa barachaa waan tureef anis akkuman kutaa irraa baheen deebisee bilbileef maal akkanaan jette amanuu dadhabe. Egaa akkuma yeroo kaanii sahee bilbilee heloo lubbuu koo maali alla yeroo hedduu bilbiltee nagayamii jee yeroo nagaya fuudhu isiinis akkana naan jette. Mee anarraa dhiisi nagaya nagaafachaa ooltu kana yoo na jaalatte amma dhufuu ni dandeessaa naan jette. Maaltu maal ta'e jee gaafachuu yaalullee ni dhuftamoo hin dhuftu naan jettee dubbii natti jajjabeessite. Anis rifadhee hayyiiniin dhufaa wahuma taate qofa naa himi yaa lubbuutoo bari yaadaan na cinqite akkan dhufu waada siifin gala wahuma taate qofa naa himi jedhee kadhadhe. Egaa isiinis akkana naan jette abbaan kiyya dirqiin nama ani hin jaalannetti na kennuu deema. Yoo na jaalatte dafii qoottu halkan kana yoo hin dhufne akkana dhabdetti beekinaan jettee dachii natti dukkaneessiti. Finfinnee magaalaa an takkaa hin argin natti taate hedduu rifadhe tikeeta bitachuufis atoobis taraa dhaqullee sa'aan deemee waan jiruuf jecha argachuu hin dandeenye. Qarshillee waan makiinaa kontaraata itti fudhadhuun dhabullee ijoollee makiinaa Jimaa Awwadaa irraa gara Finfinnee fidduu hedduu waan walitti dhiyaannuuf dawwalee yeroon gaafadhuun akkana naan jaan. Dafii koottu ammaahu ba'u jirraa naan jaan anis carraa kana fayyadamuuf bakki isaan jiranii fi an jirus wal bira waan ta'eef dafee ce'ee itti dhaqee akkasiin waliin Finfinneerraa baane. Kararattis makiinaa keessaa osoo jirru baate moo hin baane na beeksisi jettee miseejii naaf barreessite. Anis akkas jedheetiin deebiseef lubbuu koo baheetiin jira Ayisuuzii irra hin jira xiqquma naaf obsii amma si biraan bahaa jedhee. Kan nama dhibu an ilmoo hiyyeessaa tahuu koo dagadhee jaalalaan dhamee barumsa koo kan waggaa meeqa itti laffee ji'a tokko qofa kan naa hafe xumuruudhaaf kan naa hafe dhiisee gara isii imalullee haadhaa fi abbaa kiyya harka qalleeyyii ta'anillee hedduu na jaalatan. Akkan baradhee ilma faayidaa ta'uuf ofii miila qullaa deemee abbaan koo ana natti uffisee na barsiisee asiin nagee garuu an jaalalti nama raachitee akka asiin nageesse isaan quba hin qaban. Anis magaalaa Awwadaay halkanirraa sa'a 4 yeroo ta'u gaheetiin jira akkuma gaheetti bilbila baafadhee heloo lubbuu koo eessa jirta mana jirta dhufeetiin jira jedhee gaafadhe. Isiinis mee manan jira dhugaan naaf dhufte jettee na gaafatte. Maali dhufeetiin jira akkamittiin siif jee hin dhufne jeenii amma eessa jirta nan dhufaa jeenii lakkii anaattu sitti dhufaa naan jettee anis hayyee jeenii bakka duraan gaafa wal barru itti isii baallamu ture tokko dhaabbadhee eeguu jalqabe. Daqiiqaa 30 booda geelee yookaan saahiba isii takkaa waliin na dhufan. Yeroon arguun fiigee hammadhullee isiin akka kiyyatti hin gammanne. Haa ta'u garuu ani yeroo sanitti kan natti
Kanatti jiru jaalallee isii malee waan tokko argullee hin dandeenye. Kaanee waliin yaane hoteela tokko seennee haasa'uu jalqabne. Daqiiqa 10 erga tahee boodas dubbiin ariitee na fiddeef sun kijibataati. Dubbiin ariitee na fiddeef sunis kijibataati. Wanni deemu jiru naaf galuu didee maal jechuudha jee gaafadhe. Bar akkuma ati na jaalattu laaluu fedhee malee wanni takka akka hin jirre naaf himte. Aaruufis jaalala siitiin dhameetiin jira. Yeroo sanitti humaa natti dhaga'amuu baatullee ergan isii qajeelchee gara manaa deemaniin booda wanni tokko sammuu tiyya keessaa billich natti jee. Ilmoo harka qalleeyyii kan haadhaa fi abbaan waan qabanitti gurguranii yuunivarsiitii jiratti beekan dhufee magaalaa dhaloota isaa Wadaay keessa jiraachuu isaa hin beekan. Egaa guyyaan itti aanu guyyaa Khamisaa ture. Guyyaa Khamisaa fatanaa waan qabnuuf dirqama Finfinnee deebi'ee qormaata san fudhachuu akkan qabu ifitti himi. Egaa qarshiin ittiin ol deebuullee waan hin qabneef ijoolluma Finfinnee irraa na fidde san kadhadhee ammallee makiinaa jimaa Izuzii gara Finfinnee qilleensarra taa'ee ol deebuu mudadhe. Osuma deemaa jirru ganamarraa barii sa'aatii 2 ta'u Wilincitti geenye jirra. Anis akkan hin rafne qilleensarra jira. Makiinaa gubbatti jimaa waliin fe'amee deemaa jira. Haa ta'u garuu wanni taane tokko nu mudate. Makiinaan fireenii hin qabne tokko nu dura baatee kararraa makiinaa keenya baaftee anis gubbarra waan hin tureef yeroo